Maqaan keenya Abdii Mahammad akkasumas illee Khalifa Mahammad jedhama. Iddoon nuti bakka irraa dhufne magaalaa Barniilis irraa dhufne. Akkasumas wanni nuti dhufne arraan tana hiriira nagaadhaa kan barattoota Oromoo mootummaa wayyaanee dhiibbaa guddaa irratti fidaa jiru ajjechaadhaa fi hidhaa fi akka ajaa'ibatti mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo qonnaan bulaa Oromoodhaa kan lafarsaa qabu lafarsaa irraa kaasee akka mootummaa duratti akka mootummaa gartee nafxanyaatti sirna hin taaneen dhiibbaa guddaa irra fiduudhaaf barattoota Oromoodhaa ajjeesuudhaaf dhiibbaa guddaa irra fiduudhaaf waan jiraa jechuudha. Har'a dhufne asitti hiriira nagaa mootummaa wayyaanee akka Oromoo sirna dhiibbaa irratti finneef hiriira nagaa bu'uudhaaf as dhufne. Akkasattuu har'a rabbiin asii waliin nu qabee Oromoon bakka jiru hundaaf magaalaa akka Awustiraaliyaa magaalaa hundattuu hiriira nagaa ba'aa jiran mormaa jiran mirgi keenya har'aan tana dhiibbamuu qabu. Barattoonni Oromoo gaafii isaanii gaafii rasaasaa ta'uu hin qabu. Gaafii isaanii gaafii deebii sirrii deebuu qaba. Maaliif gaafii isaanii gaafii rasaasaa ta'e? Yeroo mara barattoonni Oromoo gaafii tokko yeroo gaafatan maaliif gaafii isaanii gaafii hidhaa maaliif ta'e? Yeroo mara yeroo isaan gaafii gaafatan maaliif barattoonni kun mirgi isaanii sarbamu? Har'a barataa dargaggeessii abdii biyyaati. Kana waan ta'eef abdii biyyeessaa nama mirga isaa falmatee barattoota Oromoodhaa lafarraa dhabamsiisaa jiran, hidhaa jiran, ajjeesaa jiran. Kana fuuldura dhaabbannee nu Oromoo nu martinuu gabareen hundinuu har'a tokko taanee mirga keenya falmachuu qabna. Har'a yeroo ammaa ta'e nu hundinuu Oromoon bakka jiru takka haa taanu yaa Oromoo. Osoo amantaadhaan waliin qoonne kutaadhaan osoo waliin qoonne nu Oromoon hundinuu bakka jiru har'a bayyadannee akka mootummaa wayyaa nafxanyaa nurratti duulaa ture. Deebi'ee har'a kunillee nurratti jijjiiramaa jira. Deebi'ee har'a Oromoo namni martinuu Oromoo akka lafa isaatti irraa ari'ee dhabamsiisee jiru. Biyya irraa baasuu jiru. Kana waan ta'eef har'a deebinee mootummaa keenya ijaarrachuudhaaf faffacaan akka taafnee akka hanga hambituutti gammaddu hambituun kofaltu ta'uu hin qabnu. Har'a deebinee mootummaa keenya ijaaruu qabna. Sirna gadaatiin buluu qabna. Sirna namaatiin buluu hin qabnu. Sirna keenya sirna mataa dhuunfaa sirna tumannee qabna. Sirna keenyaan buluu qabna. Oromoo jabaadhaa bakka wal jabeeffadhaa. Hedduu galatooma.